rifeensa keenya waan dibannu maaksii isaa ta'uu ooyiliiwwan garaagaraa isaa ta'uu osoo dibachuun dursa rifeensi keenya qulqullina qabaatu kiniif miiccannee rifeensa keenya miiccannee dibannee baay'ee gaariidha. daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenya rabbi bakka jirtan siniifaa baay'atu hunda keessanii fuyyuu ani nagaa ku galata rabbi naa galatoomu har'aan kana killee yookiin immoo eeg isa kana rifeensa kiyyaaf maaksii hojjechuuf deema akkatti ittiin hojjetan immoo walumaan laallasanii jedha isa kanatti amma killee kanatti jechuudha wantoota garaagaraa dabalataan itti fayyadamaa ofii kiyyaaf bichaa isaas immoo kobaasaayuun ta'a killeen kun jechuudha. Kubaasaatu rifeensa keenyaaf dibachuu hin danda'ama. Garuu ani immoo wantoota nufi kiyyaaf barbaadutti dabalataan hojjedha. Isuma immoo walumaan laallasanii jedha. Isas immoo dabaluu muuziidha. Akkasuma immoo ogeetti yookiin roobbiidha. Isaan kan nuti dabalataan itti fayyadamaa siniin jedha. Akka rifeensa keessanitti yookiin muuzii lama sadis akka rifeensi keessan baay'inaatti kun asirratti kana siniin jedha daawwattoota kun. Rifeensi keessan baay'ina qabaataan baay'inaan hojjetadha siniin jedha. Akka rifeensi baadaa hapheedha kanaafani. Isattaan immoo killee takkanatti dabala. Sin lamas itti dabaltan hin dandeechu. Killee lamachaan itti dabala. Isattaan immoo roobota immoo oogii itti sayyannuun kana akkasitti isa sun baay'isu. Rifeensa keenya haphateef akkasuma immoo nuuf dheerachuu dideef baay'ee gaariidha akkasitti rifeensa keenya kunuunfannee rifeensi keenya nu jalaa miidhame hin jennechuu barbaadanii asitti immoo zayituun qaba xiqqoo isheetti naqadhaan baay'isuu isaas isaan kana amma isa kana daakneen walitti deebinee siin jedhe daawwattoota hundaakaa. Nanti daawwattoota koo haala kanaan ganaaf bullaa'e bareessati bulleessaa maaliif sirriitti bullaa'e maaliif nu gargaara hojjettan rifeensa keenyatti akka qabannu yeroo miiccannu jechuudha yeroo qulqulleessinu akka rifeensa keenyatti qabatee nu dhimneefisinu jedha sirriitti bulleessatu. Kanaafiyyuu amma asittan naqadha. Saani ishee kanatti saanii itti fayyadamnetti rifeensa keessan yookiin immoo hennaa waggaa dibattan dhugamuu qibaatawwan garaagaraa dibattan aan ta'utti naqadhaachuu barbaadani akka inni bareedu bifnis baay'ee bareeda yaada. Dibachuun dursa rifeensa keenya akkasitti iddoo lamatti addaan qoonna. Rifeensa amma rifeensa koo qulqulleeffadheen jira miiccadheen jira. Rifeensa keessan akkuma isin jedhee qulqullina dibachuun dursa dhiqattanii bareedaadha. Rifeensa keenyaaf gaariidha. Maaliif karaa rifeensi biqilu rifeensi keenya karaa biqilu nuuf wantoonni dibannu hundumtuyyuu nuuf seenaa kanaaf bu'aa nuuf argamsiisaa isiniin jechuu barbaadanii bareedaa isiniin jechuu barbaadan daawwattoota koo kana fakkaata. Amma iddoo lamatti addaan baaseen jira. Isaan booda nan dibadha.
baay'ee rifeensa keenya nuuf laaffisaa akkasuma immoo rifeensa keenya guddinaaf laafinaaf bifa isaa nu bareessuudhaaf kanaaf nuuf gargaara. Wantootuma manatti fayyadamnu waan ta'eef hojjedhaatti itti fayyadaman isiniin jedha daawwattoota koo. Inni uffinatti yeroo hojii keessan akkasitti xumurtan itti fayyadama. Akkuma yerootti nyaata barbaannu rifeensi keenyas akkasumatti nyaata barbaada. Yeroo tokko jedhaanii hanga torban tokko hanga torban lama kan akkasitti hiikuun ulfaata. Maaliif rifeensi keenya jalaa miidhama. Sirriitti waliin gaatee dibaatii sirriitti akka isinii laafutti erga dibdanii bareechati akka wal ga'utti. Akka wal ga'utti jechuudha. Sirriitti diba. Rifeensi keessan baay'ee ta'e taanaan baay'isaatii hojjetadha. Akkasiin hin hanqanne jechuudha. Galgalatee jechaan yeroo hojii keessa fixanii hojii keessa naggaa xumurtanii raawwattan akkasitti itti fayyadamaadha. Garuu hojii hojjetan ta'uu ni ulfaata. Maaliif nu waamu ta'uu danda'a yookiin immoo ni ulfaata. Hojii wajjin garuu dibadha isiniin jedhu. Hojii keessan xumurtan akkasuma immoo galgalan jiramee akkasitti dibadha malee hojii wajjin hin tolu. Maaliif foolii qaba waan ta'eef namatti hin tolu. Namni goggoosaan si waaman jechuudha. Warroon akkas biyya warra arabaa kana jirtan jechuudha. Biyya hambaa jirtan. Kana isiniin jedha buloota koo kana fakkaata. Waliin sirriitti maaksii fi rifeensi keessan akka wal argatutti akkasitti masaajii taasisa. Masaajii taasistan rifeensa keessaniif gahaadha bareedaadha jechuu barbaadanii rifeensa keessaniif gabbina argata. Rifeensi keessan nyaata gaarii argata. Wantoonni dibattanii fi rifeensi keessan wal argataa jechuu barbaadanii gabaabumatti. Kanaafiyyuu akkasitti masaajii taasisaati. Duuba isaatis bareechati. Sababa isaatis baay'inaan duuba isaa akkasitti namoonni tokko rifeensi keenya jalaa gabaabbata. Bakkeen kun hanqinuma nu kunuunsinurraan natti fakkaata. Akka kootitti garuu hanqinuma nu kunuunsinurraan kanaafiyyuu walqixxee iddoo kunuunsinee walqixxee iddoo dibnee waan walitti wal caalu hin qabu isin jechuu barbaadan daawwattoota koo. Baay'ee jijjiirama agarsiisa. Iddoo jettaniitu torbanitti gisee lama akkasitti immoo ooyilis immoo hojjettanii manatti akkasitti dibdanii rifeensa keessa kan duraa fi kan ammaa osoo laaltanii baay'ee jijjiirama qaba isin jedha. Jijjiirama agarsiisa. Kanaafiyyuu itti fayyadaman isin jedha. Kan dhiyeera namoota kanan bareechisudha.
agartan keessa duwwaadha maaliif uumaan qabachuu barbaadani kanaafuu akkasitti addaan baasatii addaan qooda akkasitti dibadha. Fuuldura fuullee isaa kana umaayyoo naaniin dhiisinaa jechuu barbaadeen sirriitti yeroo kennaa fi rifeensa keessan dhugaa dibattan tokko erga wal qixxeessinee dibamee beektanitti akkasitti booddee kanarratti duuba kanarratti jechuudha. Maybe iddoon dibamee nafuu danda'a akkasitti. Akka sa'aatii barbaadan ofirra teessistanii sa'aatii dheeraa osoo hin taane akka rifeensa keessanitti garuu murteessan akka rifeensa keessanitti hoggaasaniin jedhu rifeensi keessanii yoo yabbina qabaate sa'aatii akkas xiqqoo ishee dheeraa sa'aatii ofirra teessisaadha. Ammoo yabbina qabaachuu baate haphii kun akka kiyya kana ta'e sa'aatii xiqqoo ishee akkas sa'aatii takka sa'aatii walakkaa akkas ofirra teessisaatii miiccadha siniin jedha. Akka isin barbaadanitti yeroodhaaf ani kana isiniin jedhu murteessaa sanidhaan isiniin jedha. Daawwattoota tokko kana fakkaata. Kana fakkaataa haala kanan akkasitti dibadheen booda namni cidha sa'aatii xiqqoo ofirra teessisee isiniin jedha. Viidiyoo koo jaalattan laayik naaf godhaadhaa, sheer naaf godhaa isiniin jedha, sabiskiraayib naaf godhaadhaa, naaf galatoomadhaa. Isinittis immoo tole fayyadamaa isiniin jedha. Daawwattoota tokko kana fakkaataa nagaa naaf tura.